Toota furdurtoota keenya akkam jirtu dilbanni naanna'ee dhufnaan nutis qophii keenya ka torbanii keessaa tokko ka ta'e qophii torbanii ka jedhu yookaan immoo oduu gurguddoo torban kana keessa darban keessaa filannee kan irra deebinee isin dhageessifnu qabannee dhiyaanneerra har'a kan waliin dhiyeessinu waa'ee kiyya Baahiluu Naccoo fi ana Dassoo Duulaati hanga xumuraatti nu waliin turaa hoggaan jedhu Baahiluu dhimmoota gurguddoo kan torbee kana keessaas Oromiyaa ollaa Oromiyaa kan jiran Afrikaa fi addunyaa irratti gurguddoo ta'an har'a qabatte keessa mee eegali. Egaa akkuma jettee torbaniin oduu akka idileetti ONN dabarsaa jiru keessaa ijoo funaannee kan daawwattoota keenya biraan geenyudha. Egaa akkuma kaastemas har'asii oduu jennee daawwattoota keenyaaf yaadachiisuuf yookaan ammoo oduu ijoodha jennee qabannee ka dhiyaannee na cinaa jiru keessaa Oromiyaa keessatti yakki waraanaa qaamolee nageenya mootummaa fi hidhattoota faannoon raawwatamaa akka jiru Adda Bilisummaa Oromoo ibsa baaseen beeksisee jira. Egaa Adda Bilisummaa Oromoo torban kana keessa ibsa baaseen goleelee Oromiyaa guutummaa keessatti jechuun kan dandeessisu bara bulchiinsa paartii badhaadhinaan durfamu keessatti humnoonni nageenya mootummaa namoota nagaa namoota meeshaa maleeyyii yakkoota adda addaa irratti raawwachuudhaan miidhaa qaqqabsiisaa akka jiru. Kana malee immoo golga ta'uudhaan qaamolee hidhatanii socho'anii maqaa sabaa dhahatanii keessumaa finxaaleeyyii naannoo Amaaraa faannoo jechuun of waamanii warreen qawwee gama mootummaatiin itti hidhachiifamanii uummata nagaa irratti haleellaa qaqqabsiisaa akka jiru akkasumas mootummaan immoo golga ta'eefillee yakka kana raawwachaa akka jiru torban kana keessa ABO'n ibsa baaseera. Nuti oduu ijoo jennee daawwattoota keenya biraan geenyeerraa keessumaayyuu naannolee Oromiyaa waliin wal daangessan gama lixa Oromiyaan Wallagga Bahaa, Shawaa Kaabaa, Shawaa Bahaa, Shawaa Lixaa fi godinoota Oromiyaa kanneen naannoo adda addaa keessa jiran keessumaa Matakkal, Walloo, Kamisee, godina Walloo Kamisee keessatti haleellaan garaa jabinaa humnoota mootummaa yookaan humnoota qaamota nageenya mootummaa fi hidhattoota faannoo jedhanii of waamaniin namoota eenyummaa irratti xiyyeeffachuudhaan ajjechaa garaa jabinaa waggoota 6 asii adeemsisaa akka jiran kan ammoo beekamtii sirna yookaan paartii badhaadhinaan ala akka hin taanedha kan ABO'n kaase. Inuma nama dhaabbitti gubuu, fannisuu, ajjeesuu, ukkaamsuu, baqachiisuu fi akkasumas immoo guutummaa guutuutti mirga dhalli namaa qabu tokko irraa molqanii sababa eenyummaa isaaniin lammiileen nagaa ajjeefamaa akka jiran kun dhaabbatu akka qabuu fi qaamoleen idil addunyaallee waan kana xiyyeeffannootti kennanii namoota yakka kana raawwatanitti gaafatamu akka taasisaniif ABO'n ibsa baaseen egaa waamichas dhiyeesseeti jira. Egaa akkuma ammasii kaasee akka fakkeenyaatti jechuudha torbanuma kana keessa godina Shawaa Lixaa keessatti namoota cidharra jiran sirna fuudhaaf heeruma soo gaggeessaa jiranii miseensi maatii mana keessatti haleellaa boombiitiin haleelamuudhaan lammiilee nagaan misirroota dabalatee warreen cidha sana gaggeessan miseensota maatii fi keessummoonni kan ilaalcha kamiyyuu keessaa hin qabne lubbuun isaanii darbuu ABO'n kaaseera. Haleellaa kan ammoo kan raawwatee humnoota faannoo jechuun of waaman Oromiyaa keessa darbanii daangaa ce'anii yakkoota garaa garaa warreen raawwatan ta'uu ABO'n kaaseera. Egaa Dassuu dhimma kanaa wal qabatee ABO'n ibsa kanaa baasu malee gama aangawa mootummaatiinis BBC Afaan Oromoo aangawa mootummaa godina Shawaa Lixaa tokko wabeeffachuun akka baasetti taanaan haleellaan sunumtuu raawwatamuu dhugaa ta'uu himaniiru. Haleellaa sana kan raawwates humnoota faannoo jechuun of waaman ta'us aangawaan kun himaniiti jiru. Namoota nagaa irra deddeebiin goleelee Oromiyaa keessatti akka haleelaa jiran guyyaa falkaniin itti seenanii daganiis itti seenuudhaan qabeenya isaanii mancaasuu dabalatee lubbuun lammiilee nagaa ajjeesaa akka jiran aangawaan sun himaniiti jiru. Egaa ABO'n guutummaa guutuutti siyaasni waggoota 6 dhufe lammiilee Oromiyaa fi uummata Oromoo maraaf yaaddessaa akka ta'e kanaaf ammoo furmaanni waaraas taa'anii dubbii nagaaf tasgabbiin marii
bifa marii ta'een rakkoo jiru kana furuu akka danda'amuuf qaamolee idil addunyaa dhimmi isaa ilaallatan hundaaf waamicha dhiyeesseera. Egaa yakki kun guutummaa guutuutti jechuu dandeenya. Magaalaa Finfinnee dabalatee bakkoota adda addaatti humnoonni finxaaleeyyii kunii fi qaamolee miti mootummaa kunillee qaamoleen nageenya mootummaa haleellaa yerootti gaggeessaniif yerootti hamataman numa argina. Kun egaa oduu ijoo torbanii kan ABO'n ibsa baase keessaa kan daawwattoota keenya biraan geenyedha dasu. Ayyee kabiraan baay'ee kan maa wal qabatee kabiraa ta'uun taane suma kana jettiin keessattuu kan kibba shawaa dhiyaa keessatti torbee darbe keessa namoonni cidharra turan du'an jedhamu ilaalchisee ani amma naannoo sana hin beeka. Shawaa dhiyaa naannoo sana keessa har'a miti durarraa kaasee manzoonni dhaqanii qubatan guyyaa guyyaadhaan fe'amanii deeman kan qaamni isaanii hir'uu kan dulloomeeru kan baatamanii deeman qabamanii deeman kan ijjiin agarreellee guyyaa guyyaadhaan fe'amanii galu. Noonnoo fi daannoo keessa garmalee baay'eetu jiru. Har'a miti bara obbo Taamiraat Laayinee muummicha ministeeraa turan noonnoo keessatti hiriira bahanii akkuma kamiseen naannoo Amaaraatti godina addaa Oromiyaa jedhamtu nuti Amaaronni naannoo Oromiyaa keessa jiraannu keessattuu noonnoo fi daannoo keessa jirru miliyoona 10 caala waan ta'eef akka godina addaa Amaaraatti nuufaa fudhatamu jedhanii hiriiras bahanii silkaambaatti qaamanis fidanii Taamiraat Laayinee dubbisanii sochii guddaa godhamaa turedha. Taateen amma silkaambaatti yookaan noonnoo keessa ta'e kuni waanuma har'a lama sababoota xixiqqoo har'a dhalateen yookaan faannoon ifatti naannoo Amaaraa keessatti lola waan jalqabeef dhalate miti. Lakkoofsa hin qaban miliyooneroota sooressoota kan isaan daangessan gama gamaatti botorbachoodha Jimmaa walqixxeedha naannoo Guraagee Walisootti ol gara Shananii fi gara daannoofaatti daangessu. Amma namoonni baay'een naannoon suni naannoo Amaaraa daangessadhanii dubbatu. Garuu kijiba naannoon sun Amaaraa faana wal quunnamu. Bakki sun noonnoo godina naannoo Amaaraa faana tokko wal quunnamtii hin qabu. Karaa wal quunnamu iyyuu hin qabu. Achi keessadha kan jiran harki caalaan isaanii durarraa kaasee kan nama ajjeesee baqatee dhaqedha. Kan si ajaa'ibu duratti abbaan isaa nama ajjeesee baqatee achi galee firri inni biyyatti du'ee immoo ilmi isaa guddatee warra ajjeese sana ajjeesee dhaqee warra gumaa wal ajjeesan achitti bosona keessatti wal arganii wal ajjeesaniiru. Kanaaf yaaddoo guddaadha noonnoo fi daannoo keessa uummanni qubatee jiru lafa guddaa hammeenya guddaa qabeenya guddaa Oromoodhaaf jibba guddaa warra qabanidha. Taateen amma ta'e kun har'uma akka laayyootti waan dhalate miti namoonni sun mana keessatti kan dhuman. Wanta oli caasaadhaan ijaaramee mootummaa federaalaa faana ta'amee mana amantaa faana ta'amee wanta godhamaa turee fi amma hidhata abbootii qabeenyaa faana qabudha. Amma faannoo yoggaa jedhan Oromiyaan of xiqqeessuu isaatiyyuu. Warra machi jiruu godhe malee naannoo Amaaraa keessa lola godhamu sana keessa kan jirutu ijaaramee faannoo dhufe miti akka kootti. Naannoo sana hin beekani silkaan baafaa dabalatee naannoo silkaan baati dubbii guddaan kan jiru. Kanaaf jarri har'a miti durirraa kaasanii of ijaaranii baay'inas qabeenyas jibbans humnas qabu. Kana mootummaan itti yaaduu qaba jechuudha dabaleen. Kabiraa inni ta'e torbee kana keessa waa'ee Oromiyaa keessatti biiroon fayyaa Oromiyaa ammas busaan yookaan dhibeen busaa bookeen busaa Oromiyaa godinoota hedduu keessatti bifa weeraraatiin babal'atee akka jirudha. Kan inni sagalee Ameerikaatti himee oduu guddaan tokko isa kanadha. Dhugaadha biiroon barnoota amma gadaa baasu malee bookeen busaa Oromiyaa hedduu keessatti namoota akka fixaa turte keessattuu 2023 kaasee godinoota Wallaggaa lamaan jechuun Qellem Wallaggaa fi Wallagga Dhiyaa keessatti akka nama ajjeesallee kan nama ajjeesallee akka jiru nyaanni rakkoo nageenyaa turerraan nyaannis rakkoo nyaataa waan jiruuf hanqinni nyaataa waan jiruuf dhibee sanaaf qorichi wanta dhibeef dhiyeessii waan hin jirreef qajeelchi fayyaa godina Wallagga Dhiyaatti waggaa darbee dubbatee ture. Kanarraa kan ka'e qaala'insa qorichaatiin dhibee nyaataatiin wal qabatee namoonni illee dhibee sana dandamachuu dadhabanii akka du'aniiru kan turan gabaasaa turreedha. Nutis dhiyeenya torbee kana keessa biiroon fayyaa Oromiyaa kun dhugaadha jedhee akka fakkeenyaatti godina Wallagga Dhiyaa keessa qofaa namoonni 500 dhibee sanaan qabamaniiru jedhe amaneeraa jechuudha. Bara darbee garuu waldaaleen gargaarsa xiqqoo biyya keessaa fi namoonni dhuunfaa fedhii qaban kaka'umsaan mataa isaaniin midhaan fuudhanii geessanii naannoo sanatti raabsaniiru.
biiroon waldaan ogeessota fayyaa Oromiyaas xaxxaarii guddaa godheera. Kanaan baraarame amma tokko malee bara darbe balaa guddaa ture. Baranas immoo godinoota hedduu dabalatee akka inni babal'ataa jiru biiroon barnoota Oromiyaa kan inni biiroon eegumsa fayyaa Oromiyaa kaase. Kanaafis immoo qoricha raabsaan jira jedheera. Garuu namoonni du'aa jiru. Kabiraa asumaatti fuudhaa wal fakkaata waan ta'eef torbee darbe kana keessa ammas torbee xumuraa jiru kana keessa waan taatee Oromiyaa keessa tokko waa'ee barsiisotaaf qormaata ga'umsaa naannichi kennuu eegaleera. Biiroon barnoota Oromiyaa akka beeksisetti barsiisonni Oromiyaa keessaa barsiisuudhaaf gahoomina qabumoo hin qabanii kan jedhu qormaata gahumsaa kennuu eegaleera. Qormaanni kunis kan kennamu barsiisota 33 oliifidha jedhameera. Kan inni kennamus manneen barnoota sadarkaa adda addaarra warra jiraniifidha. Kan digirii qabaniifis kan dippiloomaa qabaniifisidha kan inni kennamu eegale. Egaa gahumsi kan kennamu kun barattoota qofaaf miti barsiisotaafis jechuudha. Kana yoo ta'edha qulqullinni barnootaa kufe jedhamee barattoonni bara darbee akka biyyaatti iyyuu parsantii 4 gad darban jedhamu kutaa 12. Kana sirreessuudhaaf tarkaanfii fudhachuu eegalleerra jedhee biiroon barnootaas kan beeksise torbee kana keessa ture. Egaa akkuma kaasee dhimma biiroo barnootaan wal qabate egaa bulchiinsi magaalaa Finfinnees natti fakkaata adeemsa baruu barsiisuu keessatti mana barumsaa dhimmoota qulqullina barnootaa wal qabatanii fi gahumsa dhaabbileen barnoota magaalaa Finfinnee keessa jiran agarsiisuu dhabuudhaan mana barnootaa kan dhuunfaa gara 41 ol adeemsi baruu barsiisuu isaanii kan bara dhufu akka ugguramu taasiseera dassu dhimmuma kanaan wal qabate jechuudha. Egaa qulqullina barnootaa mirkaneessuuf jecha abbaan taayitaa yookaan ammoo gaafatamaan mana barumsaa yookaan dhimma barnoota magaalaa Finfinnee dambii ittiin bulmaata seektara isaanii cabsuudhaan warreen sosocho'aa turanii fi warreen immoo ulaagaa qulqullinni barnootaa gaafatu imaammata bahee jira. Fakkeenyaaf afaanota dabalataan kennuu qabu warri jedhama jira. Afaan Oromoos afaan Amaaraas ifattiin godhiin malee mootummaan imaammata bahee warra guutuu didanii jedha. Keessa immoo akka gaazexeessaatti waggaa dubbicha qorannu manneen barnootaan baay'een isaanii maallaqa argachuu irratti xiyyeeffatan malee kan mootummaan kaa'e hordofuu dhiisuutu jira. Ingilishii qofa barsiisuu irratti warra xiyyeeffatanii afaan saboota kaanii dhiituu fi qaame sana wajjiidhaan. Sana wal qabate torbanuma kana keessa gaanne suggura kan inni kaa'e jechuudha. Mee oduu isatti aanutti yoo ceenu ammoo akkuma silasii kaase hankoos wal qaqqabata oduun cinaa jiru dhimma sarbama mirga namoomaa Itoophiyaa keessatti raawwatamaa jiru hunda dhaabbanni mootummoota gamtoomanii jalatti kan jaarmiyaasaa kan ta'e dhimma mirga namoomaa irratti kan hojjetu Itoophiyaa keessatti bara 2023 kaasee haga ammaa jiru kana keessatti dhibbeentaa 70 olii fi yakki namoomaa kan raawwate qaamolee mootummaatiin yookaan immoo qaamolee nageenya mootummaatiin akka ta'e qorannoo baasee ifoomseeti jira. Dhaabbatichatti waajjirri waajjirri komishinii mirga namoomaa torban kana keessa ibsa baaseen gabaasa kan bara 2023 Itoophiyaa guutuu biyyattii kana keessatti yakkoota mirga namoomaa jechuu dandeessan walitti funaanuudhaan kan gabaasa cuunfee baase keessa yakka raawwatame keessatti gaheen mootummaa yookaan qaamolee mootummaa dhibbeentaa guddaa yookaan harka guddaa qabaachuudha kan inni mul'ise. Isaan ala garuu qaamolee hidhatanii fi hidhannes yakka kanarratti akka raawwate gabaasa isaa keessatti baaseeti jira. Egaan yaadatte yoo ta'e waraana biyya kana keessatti adeemsifamaa ture keessumaa kaaba biyyattii kana keessatti mootummaa fi adda bilisummaa uummata Tigraay gidduutti adeemsifamaa ture wal qabatee darbee immoo waggaa 6 immoo Oromiyaa keessatti bakkoota adda addaatti kan oksaa fi addabaabayii irratti ta'e keessa haa kaafnu. Fakkeenyaaf Oromiyaa kana keessa ajjechaa jumlaa kan abbootii gadaa Karrayyuu irratti raawwatame dargaggeessa ola deemoo lixa Oromiyaa addabaabayii irratti rashaname yookaan ajjeefame dubartii haadha yookaan haadha ijoollee haadha maatii haadha ijoollee sagalii guyyaa adii ilma keetu waraana bilisummaa Oromoo keessa jira jechuudhaan qaamolee mootummaatiin akka ajjeefame guutummaa guutuutti yakkoonni
Oromiyaa keessatti waggoota 6 as ta'e kuni irri jireessisaa harki jireessisaa qaamolee mootummaan ta'u gabaasa kana keessatti baasetti jira dhaabbanni mootummoota gamtoomanii. Egaan kanumaa wal qabatee illee baatii darbe keessa qondaala siyaasaa ABO kan adda bilisummaa Oromoo uummata biratti jaallatamaa ta'ee fi dhageettii guddaa qabu dhaabicha birattis nama dhiibbaa uumuu danda'u halkan keessa bakka dhaloota isaaniitti ajjeefamuu wal qabatee dhimma isaa wal qabatee qorannaa adeemsisuu irratti illee mootummaan yookaan qaamoleen mootummaa yakka raawwatame sanaaf haguuggii ta'aniiru jechuudhaan gabaasa baase kana keessatti eereeti jira dhaabbanni mootummoota gamtoomanii. Dhimmoota kana wal qabatee ammas naannoo Amaaraa keessattis yakkoonni adda addaa raawwataman saamicha haleellaa saalaa akkasumas buqqaatii jumlaan ajjeesuu wal qabatee hirmaannaan qaamolee nageenya mootummaa yakkoota sana keessatti daran mul'achuu fi dhibbentaa guddaa yookaan dhibbentaa 70 ol mootummaatu yakka namoomaa raawwachuusaa torban kana keessa dhaabbanni mootummoota gamtoomanii gabaasa baaseen beekseera. Kunis oduu ijoo torban jennee daawwattoota keenya biraan geenye dhadhas. Oduma wal fakkaatuun kaardi kan jedhamus dhaabbanni kaardi jedhamu torbee xumuraa jiru kana keessatti ibsa qorannoo isaa baaseera. Gujiin maaliif jedha mata dureen isaa maaliif gujiin jedha. Gujii keessatti qorannoo taasiseen Gujii keessatti sagaleen dhokatee garuu yakki guddaan akka raawwatamedha kan inni qorannoo isaatiin baase. Nama ajjeesuun mana irratti gubuun qabeenya saamuun addatti immoo yakka suukanneessaa gudeeddaan gareedhaan raawwateera jedha. Akka fakkeenyaatti dubartii takka 8 ta'anii gudeedan kan jedhu qorannoo isaa keessatti eereera. Qaamonni hidhatanii achi keessatti wal waraanan kanaaf itti gaafatamtootadha jedhee kan inni baases kanadha. Kanaaf yakki sagaleen isaaniin dhagahamne malee akka naannoo biraan dubbatamneef malee Gujii keessatti yakka guddaa raawwatamaa yoo nagahee hanga yoonaa maaliif Gujiin akkasitti xiyyeeffatamaa maaliif immoo sagalee dhabeedha kan gabaasni kaardi baase dhugaadha. Gabaa wanta hedduutu bahe naannoo Amaaraanis wal qabatee gabaasonni hedduutu bahaniiru. Tokko immoo kan biraan torbee kana keessa kan dhagahame naannoo Amaaraa keessaa finxaalayyoonni Amaaraa mooraa baqattoota Sudaan kan Gondor keessa jiru keessatti baqattuu tokko ajjeesanii jedha. Yeroo 1,500 olidha deddeebi'anii aggaamiin akkasii irratti raawwatame baqattoota Sudaan sana irratti hannaa kan gudeeddaa dabalatee waan hedduudha irratti godhamaa ture saamicha godhatame jedhee kan beekames torbee kana keessa dubartoota 8 mooraa baqattoota keessaa deemanii naannoo isaanii keessatti bishaan waraabbatanii otoo galaniiti. Namoonni 8 rasaasaan rukutamanii tokko duutee warri kan mana yaalaa galaniiru kan jedhames torbee kana keessadha. Achumaan naannoo Amaaraa wal qabatee gabaasni kan biraan naannoo Amaaraa bakka bu'anii kan caffee naannichaaf dorgoman obbo Yohaanis Bu'aayaaloo Abiniin bakka bu'anii kan federaalaaf dorgomanii darban obbo Kiristaan Taaddalaa akkasumas saba sana bakka bu'anii kan mana maree bulchiinsa magaalaa Finfinneetti miseensa ta'an obbo Kaasaa Tashaagaris dhimmi oliyyannoo mirga wabiitiin bahuu isaanii mana murtii olaanaa federaalaatiin kufa ta'ee kan inni dhagahames torbee kana keessadha. Ammas jimaata kaleessaatti beellamni qabameera. Jimaata darbetti dhimma itti gaafatamaa paartii IHAPA maaliif mirga wabiitiin bahan kan jedhu poolisiin federaalaa oliyyannoo fudhatee ture sabbar chilootiitti dhimmichi kan ilaalamuuf beellamni qabamees jimaata darbetti ture baahiluu kabiraan. Egaa dhimmoota kana wal qabatee keessumaa dhimma yakkaa fi dhimma seeraa wal qabatee kan na cinaa jiru kan yoo ta'u itti aansuudhaan ammoo torbanuma kana keessa magaalaa Finfinnee keessatti erga labsiin kireeffataa fi abbaa nama kireessuun seerri baheeti asii torban kana keessa duula galmee dhimmoota kiraa manaa wal qabatee biiroo misooma manneenii bulchiinsa magaalaa Finfinnee baasee wal qabatee kana booda namni tokko erga mana kireeffatee kireessaas haa ta'u bankireessaa humnaan baasuu akka hin dandeenye akeekkachiisoo kan immoo yaadachiiseera biiroon bulchiinsa misooma manneenii magaalaa Finfinnee. Haala qaala'insa jireenyaa wal qabatee daballii mana kiraa wal qabatee lammiilee hedduun rakkachaa akka jiran guutummaa guutuutti fagalaadha. Dhimma kana furuuf ammoo addatti bulchiinsi magaalaa Finfinnee seera mootummaan federaalaa baaseen
gara mana maree bakka bu'ootaatti erga darbee erga raggaasifamee booda qajeelfama hojii gara hojiitti hiikuutti darbaniiru. Magaalaa Finfinnee keessatti daballiin kiraa manaa kun akkaataa seerri misooma manneenii kan magaalaa Finfinnee baheen qofa akka adeemsifamu. Namnumti abbaan fee argee ati naa bahii kiraan kee yeroon kee dhumeera yookaan ammoo itti naa dabali jechuu akka hin dandeenye bulchiinsi manneenii kan magaalaa Finfinnee torban kana keessa beeksiseera. Meedha dhimma kanaa wal qabatee miidiyaalee adda addaa irratti akka ijootti ta'uudhaan nutis daawwattoota keenya biraan kan geenye kan biraan ammoo dhimma qaala'insa jireenya kanaa wal qabatee hojjettoonni mootummaa damdammachuu dadhabuudhaan yookaan immoo miindaan isaan gatii hojii isaanirraa argatan isaan gahuu dadhabuurraan kan ka'e dhokatanii illee waajjira mootummaa keessa yookaan immoo bakka mana hojii isaanii akka bulan barruu riippoortar kan jedhamu tokko torban kana keessa gabaasa baaseen ijoo ta'eera kan nuti daawwattoota keenya biraan geenyerra asumaanii egaa numaayyuu barruun kun hanga magaalaa Finfinnee kan dhimmi isaa kana laallatu waliin gaaffiif deebii taasiseen haalli qabinsa hojjettoota mootummaa akka rakkisaa akka ta'e dhugumatti ilaalcha keessa kan hin galfamne qaala'insi jireenyaa kun irratti dabalame immoo rakkoo guddaaf akka saaxilame hangawaan kun illee amanuun furmaanni gara fuulduraatti ni argama kan jedhamu akka yaadaatti kaahamuu himaniiru. Egaa namoonni hojjettoonni kun sa'aatii hojii isaanii hojii seenanii sa'aatiin hojiin eegguu bahu kaan waan itti laaqana nyaatan illee dhabanii tooftaan yookaan siistamaan gara mana amantaa isaanii illee deemanii yeroo isaanii akka dabarsan barruun kun baaseera. Kaan ammoo bakka bultii yookaan abbaan manaa namni kireesseef sun yeroo hunda waan qarshii fidii yookaan ammoo keessaa naa bahi jedhuun wal qabatee sodaa fi aarii qabaniin hojjettoonni mootummaa tooftaadhaan yookaan siistamaan bakkuma hojjetan oolanii akka bulan illee barruun kun ifoomseeti jira. Egaa dhaabbanni qorannoo Afro Baaromeetir kan jedhamus torbanuma lamaan darbe keessa bu'aa yookaan qorannoo adeemsiseen irra caalaan lammiilee Itoophiyaa akkatti waa nyaatan yookaan immoo guyyaatti waan nyaatan illee dhabanii yerootti beeluu kan agabuu bulan akka jiranidha. Faallaa kanaan immoo mootummaan gama misooma wal qabatee gama carraa nyaataan of danda'u wal qabatee gama mootummaa wanti ka'u waan biraadha. Garuu barruulee fi dhugaawwan tokko tokko ammoo irra jireessaan lammiileen Itoophiyaa haala qaala'insa jireenyaatiin gara malee miidhamaa akka jiran rakkataas akka jiran torban kana keessa barruun kun qabatee beera. Nutis daawwattoota keenya biraan geenyerra haalli qaala'insa jireenyaa magaalaa Finfinnee qofa osoo hin taane illee guutummaa akka biyya kanaatti lammiilee biyyattii kanaa hubaa akka jirudha kan irraa hubatamu. Dhugaa keetii bulchiinsa magaalaa Finfinnee seera labsii mootummaa federaalaa baase irratti hundaa'etu namoonni baay'een Finfinnee keessatti erga labsiin sun bahee gatii manaa dabalaa jiru mana gadhiisii jiru kan jedhamu sun wanta baay'ateef iyyannoonsaa kanaaf wanni kana baase torbee kana keessa kan biraatti immoo federaalli ammas torbee kana keessa labsii wal adda addaa baaseera. Labsii adda addaa inni baase keessaa tokko waa'ee baankiiti. Kanaa booda baankiin biyyoolessaa mootummaa federaalaaf daangaa tokko malee akka liqeessine kan taasisu wixineen seeraa bahee dhiyaateera. Hangammaatti mootummaan federaalaa fi jaarmiyaan isa jala jiran baankii biyyoolessaarraa dhorkaa tokko malee akka barbaadanitti liqeeffataa yoo nagahanii kun immoo miidhaa argisiiseera baankii irrattii fi damee industirii baankii sanaa irrattii fi dinagdee biyyaa irratti jedhamee waan yaadameef kanaaf wixineen tokko kan mootummaa daangessu mootummaan yoo humnaa olitti ta'e malee waan cirig godhee isa qabu yoo isatti dhufe malee maallaqa akka fedhetti baankii irraa liqeeffachuu kan isa dhorku seerri bahee wixineen isaa irratti mari'atameera torbee kana keessa kan biraa seerri haaraan baankota idil addunyaa biyya kana keessatti akka isaan damee yookaan bakka bu'ummaa baratan waajjira guddaa tokkoffaa ta'uu hin taane damee akka baratan yookaan bakka bu'aa akka baratan kan hayyamu wixineen seeraa ministeerotaatti ragga'ee feda caffee paarlaamaatti dhiyaatee paarlaamaan immoo wanta yaada itti kennee gara koree dhimmi isaa ilaalatutti wanti fooyyee akka ragga'uufidha kan taasifame torbee kana keessa kan biraan waa'ee maallaqa biyya alaatii ergatanii yookaan namoonni
qabeenyi isaanii miiliyoona 5 ol qarshii biyya kanaa miiliyoona 5 ol baasee argame gamoosaa ta'uu qabeenya adda addaa maddisaa beekamuu qaba qoratamuu qaba miiliyoona 5 ol kan qabu mannisaas shallagamee yookaan qarshiin isaas shallagamee yoo qabaate maddi inni itti qabeenya kana hore ragaadhaan dhiyaachuu qaba. Ragaadhaan dhiyaachuuf immoo ragaa sana kan qoratee dhiyeeffachuu qabu abbaadha. Abbaan alangaa hin himata. Lakki hanko hoteedde akkasiitiin fidadhe jedhee ragaa dhiyeeffachuu kan qabu abbaadha malee abbaan alangaa dura qoratee ragaa dhiyeeffachuu hin qabu. Kanaaf namoonni lafaa ka'anii sooromne irra miliyoona irra ta'anii irra jedhan sun gamoo hedduu qaban qarshii hedduu baankiidhaa qaban waan adda addaa qaban qabeenyi isaanii maddisaa beekamuu qaba kan jedhu wixineenis qophaa'ee kan raga'e torbee kana keessadha. Inni qabiraan immoo kan inni raga'e tokko waa'ee qabeenya taaksii federaalaati. Bootiin qabeenyaa fi daldaltoonni mootummaadhaaf hundinuu kan galii qabu hundinuu taaksii kaffaluudha qaba kan jedhus manni haaraa fooyyeedha kan inni ba'es torbee kana keessadha. Kanumaan walqabtee kan biyya keessaa yoo gama kootiin xumureedhaan. Kabiraan yoo dabaluu dhimma Itoophiyaatiin walqabatu Maalaawii keessatti ilma pirezidantii Maalaawii duraanii kan turanii du'aatii baqattoota Itoophiyaa walqabatee himatamee ture 2020 keessa baqattoonni Itoophiyaa biyya sana biyya keessa naannoo Afrikaa kibbaatti darbanii du'anii jumlaadhaan boolla tokko keessatti awwaalamanii reeffi isaanii argamee ture. Ilmi pirezidantii duraanii biyya sanaa dhimma kanaan shakkamanii himatamanii turanii mana yaalaatti oduun torbee kana keessa dhaga'ame immoo mana yaalaa miti mana murtiitti dhiifama. Torbee kana keessa kan dhaga'ame immoo ilmi pirezidantii duraanii suni dhimma du'uu baqattoota Itoophiyaa walqabatee himannaan isaanii isaan irraa ka'eera yookaan adda citeera jedhee manni murteessinaan isaan mana hidhaatii ba'aniiru kanatu dhaga'ame. Egaa lammiileen Itoophiyaa jiruuf jireenya biyya kana damdamachuu dadhabuudhaan jiruu baqaaf saaxilamaa turaniiru. Egaa kana keessatti akkuma kaasni torban darbe keessallee waan kanaan kaafne irraa namoonni hedduun otoo bidiruun deemanii bidiruun ittiin galagaltee irbaata qurxummii ta'aniiru kaan gammoojjii keessatti kufuudhaan yookaan boqochuudhaan irbaata risaa ta'aniiru kaan ammoo bakki buuteen dhibame kaan immoo manneen hidhaa adda addaa keessatti dararaa hamaaf saaxilamaniiru. Akkuma makaastes kunoo bakkoota adda addaatti deemanii iddoo tokkotti jumlaan ajjeefamaniiru kan du'aniiru. Egaa jiruun kun hundumtuu kan dhufe tokko jiruuf jireenya isaanii fooyyessuuf as keessatti jiraachuu dadhabuudha. Lammaffaa haalli siyaasa biyyattii kanaa tasgabbii dhabuudha. Akka guututti immoo nagaan gaanfa biyya kanaa guutummaa guututti rakkoo keessa galuudhaan namuu waan isatti tolu jireenya fooyya'aa filachuuf jecha akka filannootti waan kana fudhatanii rakkoof saaxilamaniiru. Egaan oduun akkuma kaastana cinaas kan Oromiyaa fi biyya kana keessa jiru yoo hin xumure torban kana keessa miidiyaalee addunyaa birattis daran daawwatamaa kan turee fi oduu ijoo ta'uudhaan kan fuula miidiyaalee hawaasaa naanna'aa ture namoota siyaasa biyya kana keessa siyaasa addunyaa kana irratti dhiibbaa uuman lamaan waggoota 24 booda akka haaraatti Kooriyaa kaabaa keessatti wal arganiiru. Namoonni kun egaa pirezidaantii Raashiyaa Vilaadimiir Puutinii fi kan gita isaanii pirezidaantiin Kooriyaa kaabaa Kiim Joong Un erga baatii amajjii dura kan affeerraa taasisanii fi gara Raashiyaa dhufanii booda pirezidaantiin Puutiin immoo affeerraa kana simachuudhaan waggoota 24 booda gara biyya Kooriyaa kaabaa deemuudhaan daawwannaa taasisaniiru. Daawwannaa isaanii kana keessatti wanti yaadonni adda addaa kaa'ati ture. Dhimmoota siyaasa diinagdee biyyoota lameenii kan wal utubuu danda'u haala siyaasni addunyaa kun amma keessa jiruuf keessummeessaa jiranii wal qabatee dhimma waraana Raashiyaa fi Yukireeniin ilaalchisee dhimmoota diinagdee biyyoota lamaanii fi akkasumas dhimmoota teeknooloojii irratti akka wal tumsan akka wal gargaaranii fi akka wal cinaa dhaabbatan miidiyaaleen
gabaasaa turanii. Egaa masaanuu isaanii kan taate keessumaa Ameerikaaf immoo hojii manee guddoo akka taatetti illee dhagaa kan miidiyaaleen akka Raashiyaa televezyiiniin kun gabaasaatti jiran. Daawwannaan isaanii kun daawwannaa Puutiin amma Kooriyaa Kaabaatti gaggeessaa jiran kun mataa dhukkubbii itti ta'eera Ameerikaatti jechuudhaan daawwannaa seenaa qabeessa jechuudhaan egaa yeroo isaan bilbilsaa turan argame torban kana keessa nutis daawwattoota keenyaan kun oduu ijoo jennee kan walitti cuunfinee daawwattoota keenya biraan geenye keessaa isa tokkoo fi kan xumuraa na bira ture dhadhasu. Tole gaarii dhugumayyuuti inni oduu guddaa ture nama dhiyeessite waliigaltee isaan taasisan keessaa fi Ameerikaaf Jaappaaniif Kooriyaa kibbaa fi mootaa dhukkubbii kan ta'e waliigalteen isaan taasisan inni tokko lamaan isaanii keessaa biyyi tokko yoo biyya biraatiin lolamte lolli irratti baname lamaan isaaniiyyuu walii tumsanii meeshaa walii kennu waraana wal gargaaranii walii lollaa kan jedhudha. Kun immoo Jaappaanii fi Kooriyaa kibbaa fi Ameerikaattiin tolle erga waliigaltee kanarra kaa'amee booda komee dhiyeeffataniiru. Kooriyaan kaabaa waliigaltee kanaa booda Yuukireen lolaa kan jirtu Raashiyaaf meeshaan kennaa itti ifatti dubbatte. Ifatti kana dubbachuun immoo Kooriyaa kibbaa aarsee gadi baatee isheenis erga ati Raashiyaa gargaarsa ta'e ani immoo meeshaa waraanaa Yuukireeniif hin kennaa jetteetti. Kun rakkoo guddaa ture. Kan biraan oduu guddaa ture ollaa keenya kan taate waa'ee Somaaleeti. Oduun ajaa'ibaa jedhame tokko mootummaan pirezidantii Hassan Mohaammed Somaaliyaa haal duree tokko malee gadi taa'eetan Alqaayidaa faana mari'adhaa dhibdee kan qabnu minjaalaan fixannaa nuti Somaalotadha kan isaan jedhanis torbee kana keessa kan isaan kana dubbatan daawwannaa hojiitiif Turkii wayita deemanidha. Achi taa'anii kana obboloonni keenya warra Alshabaabis yaada kana ni fudhatu jennee abdannaa waliin teenyee haa mari'annu jedhaniiru. Kan isaan kana jedhan immoo maaliifi kan jedhu gaaffii guddaadha. Dhuguma garaarraati immoo sodaatu dhalche. Erga Somaalilaandii fi Itoophiyaan wal hubannoo galaana hulaa galaanaa Itoophiyaaf kennuu fi beekamtii Somaalilaandiif kennuu irratti walii galamee amajjii tokkorraa kaasee Somaaleen duula walii galaarra jirti. Somaaleen duula Itoophiyaa irratti kan dippiloomaasii fi kan ololaatiin ergasiittiidha. Alshabaab cimeeraa humna dargaggoota ofitti hawwatu horeeraa leenjisee bobbaasaa jira. Ka jedhutu dhagaamaa ture. Ergasii immoo Haawtii faanallee Yemanii kan bulchaa jiru. Haawtiin kana yeroo ammaa kana Israa'elii fi Ameerikaa fi Ingilizii qabeenya isaanii galaana diimaa irratti guggubaa jiru doonii isaanii. Haawtii faana wal arganii mari'achuun Alshabaab warra Ameerikaadhaaf dhibee guddaa ture. Inumaayyuu karaa Haawtiitiin diroonii argachuu danda'a ka jedhu yaadni jira. Diroonii argannaan Ameerikaadhaafis Somaaleefis rakkoo guddaadha. Itoophiyaa dabalatee jechuudha. Kanaaf sodaatanii ta'innaa kan jedhus yaadni kan dhiyaate torbee kana keessa ture. Kan biraan waa'ee Faransaayitti kan achirraa dhagaamedha. Ati mana pirezidantii Faransaay Birigittiin gaazexeessitoota biyya sanaa lama himatanii mana murtii dhaabaniiru. Jimaata kamisa eengaddaa mana murtii dhaabanii kan isaan himatanii fi ani kan hin qabne maqaa na balleessanii ani dubartii ta'een dhaladhee ammas dubartiidha. Garuu gaazexeessitoonni kun akka ani wanta dhiira tureetti booda koorniyaa kiyya nam tolcheedhaan akkan jijjiiradheetti duula siyaasaa maqa balleessiin irratti gaggeessanii maqaan kiyya Ameerikaa fi Awurooppaatti badeera jedhanii tokkon isaanii karaa abukaattoo isaanii mana murtiitti himata bananii gaazexeessitoonni lamaanis mana murtiitti dhiyaatanii deebii kennaniiru. Gaazexeessitoonni sun lamaan qorannoo nuti gooneen haati warra pirezidantii Faransaay ammaa kun Biriiktii Maakroon warra jedhamanii maqaan dhaloota isaanii Jim Miikeel kan jedhamudha. Isaan immoo dhiira turanii wayita sana booda keessa karaa nam tolcheetiin koorniyaa isaanii dhiirarraa gara dubartiitti jijjiirratan malee jedhanii falmaniiru. Gaazexeessonni kun waggaa 3 duradha kan isaan YouTube irratti akkas jedhanii fe'anii himanni immoo barana irratti baname. Abukaattoonni Biriiktii Maakroon immoo lakki kijibadha maqaa nama amma dhiyaate kuni
Jaan Mikaa'el kan jedhamu kuni obboleessa isaaniiti malee isaan kana miti. Kanaaf maqa balleessiidha kuni jedhanii ol falmaniiru. Dhimma kana guyyaa biraatti ilaaluufidha beellamni kan qabamee ka'e. Kanaaf egaa dhimmoota gurguddoo jennee daawwattoota keenya qophii keenya har'aa keessatti kan qabanne kan na bira jiruu fi kan baay'iluu bira jiru kan hangammaatti dhiyeessina kan fakkaatu ture. Ayyeen. Dhagaan kabajamtoota daawwattoota keenya oduu ijoo torbanii jennee cuunfinee kan isin biraan gahaa turre kana fakkaata ture. Oduu ijoo torbanii kan isin dhageessaa ture egaa an baay'iluu naccoo waa'illi kiyya dassuu lulaa fi gama ogummaa kaameeraan ammoo Abtaamoo Barraan waliin ture waan nu daawwattaniif guddaa galatoomaa isiniin jenna.